Maal jettee? Maqaa ilmaa waamtee yookaan Iyesuusiin waamtee lafa itti Iyesuusiif hin argamne jira. Maaliif waama re'aan Yesuusin addoo? Hin waamteen beektu? Maaliif waama ani muslim. Eeshi dhaggeeffadhu. Dur yerootti seexana baasaa turte, yerootti dhukkubsatootaaf kadhatte fayyisaa Waaqayyo karaa kee fayyisaa ture. Yerootti maqaa Yesuusin iyyette seexana iyyisiisaa turte buraayyuu keessatti maqaa Iyesuus isa waamte kanatu siif argame moo hin qabalte moo hin ciniinte moo hin dhungatte yeroo iyyisiisaa turte. Moo akkuma warra Ortodoksii qimmiitti. Maqaa Galatoome aduu. Akka jedhu. Lakki akka jedhu miti. Maqaa eenyuutiin seexana iyyisiisaa turte gaafa tajaajilaa turte. Networkiin keessa rakkisaa jira. Nagaa maaduu sitti. Rakkisaa hin jiru. Maqaa eenyuutiin seexana iyyisiisaa turte. Lakki ookee. Maqaa eenyuutiin iyyisiisaa turte. Maal sama? Ilaal maqaa rabbiitiin an dhugaa dubbachuu. Ajellemee. Maqaa eenyuutiin maqaa Iyesuus jettee seexanni si iyyee beekamuun beeku. Isa kana nakaa adde taanaan chao irraa bu'een. Maqaa Iyesuusiin seexana iyyisiistee tamoo iyyisiisne yeroo tajaajilaa turte. Macaan qulqulluu maqaa Yesuusiin abbaa kadhadhaa jedha malee maqaa Yesuus kadhadhaa jedha. Kanan si gaafataa jiru. Maqaa Iyesuusiin buraayyuutti yeroo tajaajilaa turte, sabbataatti yeroo tajaajilaa turte, furiitti yeroo tajaajilaa turte, konfireensii garaagaraa deemte yeroo tajaajilaa turte, maqaa Yesuusiin seexana iyyisiistee tamoo hin iyyisiisne maqaa Yesuusiin waamte. Maqaa Yesuusin iyyisaan ture amma waa'ee maqaa haasaa jirra malee waa'ee waaqaa haasaa jirra. Lakkii. Waa'ee maqaa haasaa jirra malee waa'ee waaqaa haasaa jirra mala garuu. Lakkii. Waa'ee maqaaf waa'een waaqaa adda adda. Waa'ee waaqaaf hin ta'uu hin fuudhadhu haalli qabbalin maalati akka ijoollee maammee karuma si ofirra deemaa maa jetta kanan sitti maa jiru maqaa Iyesuusiin seexana iyyisiistee tamoo iyyisiif. Maqaa fi waaqa jechuun adda adda baasee maqaa waaqaa. Kanan si gaafataa jiru eeyyee iyyisiiseera kan jedhu yookaan hin iyyisiisne kan jedhu bichaa naa deebisi. Maqaan Yesuus waaqa moo maqaa dhaaddisu? Isa miti maqaa Iyesuusiin seexana iyyisiisaa turte tamoo hin iyyisiifne ija koo duratti. An maqaa waaqayyootiin iyyi jedhee iyyisiisee beekaa irra yunan iyyisiisa jedhu. Kanan siin jechaa jiru maqaa Iyesuusiin seexana iyyisiistee tamoo hin iyyisiifnedha. Maqaa waaqayyootiin an iyyisiisaa turen. Maqaa Yesuusiin iyyisiisteen beektu? Maqaa waaqayyootiin an iyyisiisaa ture. Maqaa Yesuusiin waamtee seexanni iyyisiisteen beektu abbe? Baay'ee ilaa macaafni qulqullummaa Satumaan irraa ba'aa jira. Dhugaa wangeelaa. Maqaa ilaa dhaggeeffadhu. Ati uummata dura dhaabbattee wanta gantee fi sitti hin ulfaatu anatti garuu hin ulfaata. Dhaggeeffadhu. Maqaa Iyesuusiin seexana iyyisiisaa turte tamoo hin iyyisiifne. Addisuu macaafni qulqulluu maal jedha beektaa? Macaafa haasuun argata. Waa'ee abdiin haasaa jira. Alsamaa. Waa'ee korra maal godhate? Wallollee asirraa buuna malee hin dhaga'u. Adaamaa yeroo wajjin konfireensii deemnee tajaajille. Buraayyuutti yeroo tajaajille maqaa Iyesuusiin seexana iyyisiistee tamoo hin iyyisiifneeti. Isa si'anaa seexanaa fi isa si'anaa seexana xiyyaa fi rakkina xiyyaa fi nama xiyyaa. Ayyaanamee. Dhaggeeffadhu deebii koo naa deebisi. Maqaa Iyesuusiin seexana iyyisiistee tamoo hin iyyisiifne. Maqaa Yesuusiif Sillaasee maaltu walitti fide waa'ee Sillaasee haasaa jirra miti addisu. Abbaa koo na dhaggeeffadhu. Waa'ee isa si gaafadhe naa deebisi. Maqaa Yesuus sitti ulfaataaraan baay'isuu akka inni sitti ulfaataaru nan beekama. Afuricha ammayyuu guutummaa guutuutti ta'ee afurii waaqoo si kiyaan baane bara. Maamna keessaa baane. Maamna keessaa baane. Amala seexanaa. Nama keessaa bahe jechuun dhalli namaa jireenya dhaabe jechuudha baasee. Abdii.